Tube nagaa keessanii ani nagayaa galata rabbii akkam jirtanii nagaa keessanii addaan babbanne irra baay'ee ifama waliin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sin yaade dhugaa baay'ee sin yaade arra akka tasaa ta'ee dhufeera xiqqoo natti tolaan beebii rafnaan mee arra miidiyaa kiyyaattis xiqqoo nu jedhee waan tokko nan jala jedhee dhufeeyyuu achumaan mee didaas samuun immoo didaan kiyya xiqqoo na jala dhukkubeera waan ta'een beeku noo rafaa jira kanaafani mee isin akkam jirtan nagaa keessanii ani nagayaa namni natti babbareedee dhufeera akka tasaa dhiqadheetan dabbasaa akkanumatti mee arraaf akkana godha jedheetanii mana keessa silaa hin beektanii namatti hin tolu ammaan shurrubbaa dabbasaadhaa itti gaa akkanan ta'a jechuudha mee akkam jirtanii isin nagaa keessanii nagayaa akkam jirtan mee walbachuudhaaf ያው ሰሞኑን አንድ ኮንቲን ቶሌ ዲዳንሌ ሰሞኑን ኪሎ ያ ለማንካና ዱኩቤራ ወርቡዳ ቤክ ዋን ሚቴ ጉራጀዳ ዱግዳ ጀዳ ሉካ ጀዳ ቤኩሜ ሲንብረትና ዋማ ረፈጅራ ገሩ ዱፉ ያዲሱን ቤኩ ገሩ ሜ ወጥፌ ሲን ኢፍኬኔ ናታን ከአጅራት ፈካተ ተገለ ተዳጋ ተንጅራ ሜ ሰብረን ዴማ ዲዳ ረፍቴል ተሞ رفتي كنت مرة كبدين تتكيني في مي الغرب بجرف تسن في جرو أتيسي الكويدرا ما لا كتاتي ميتي فيديو سنين تندرستا فيديو جتا سنجرامي كنا دي دلالا وين بقى كوفيا وقتيرا الشمال كم جرتن وظفتها ديداتيو نجين وكيف جال اللي كينيا سنبرها غير كبجم تكينيا نورمالي إفما سينغافنا تكو أدان ببدو كينيا في جتشودا lugar bachuudha baay'ina dhukkubee jira ammallee inni dhukkuba aroonuu qilleensa haa ta'u maal haa ta'u beeku gurra keenya dhukkuba nama rana hojiidha baay'ee hojiidha deemuu dadhabee akkasumas immoo hospitaala dhaqitan cheekii gochiise garuu yaa xabbitaa waa itti naannaqan yeroo dabartanneen dhiqsiiseen turayyuu wanta gurraacha wayitu keessaa ba'ee noormaali amma na waraanaa jira gidduma kiyya noonneedha isheen immoo viidiyoo hojjechaa jirti dhugaa dubbachuudha amma asirratti viidiyoo ganna gadhiis taasifatti maal taare sammuu banneerra beektaa isa kan dhukkuba na waraana dhugaan sin jedhaan qorrattu qeetti fakkaata ganama galgala gurra dhukkubeera ganama deemti mee ilaalchisi jedheeni deemtee ilaalchistee tanti har'a qoricha seetan jira xabbitaa wayii itti naannaqanii yoon xiqqoo rakkoo guddaa qabaate rakkoo yoo fayyuu baatte deebii kootu nan jaanii rakkoon qabuun jedhe eniwees yaanni keenyaarraa kan jechuu barbaadetanii akkam jirtan fayyaa jirtanii dhuguma firaankii fi diraamaa keenya akka dharraatan nan beekaa yoo itti seenna immoo dhugaa dubbachuudha hojjechuudha fi yaadda garuu ilma keenya xiqqoo isa hin jedhu jennee sababni isaatis akkuma argaa jirtan daa'imti sa'a lama rafuu qaba akkuma argaa jirtanii. Sammuu sagalee jaalatu ammallee ani akkatti yoon dubbadhu sagalee kiyya ol kaasee kanaaf ka'eemti amma ka'ee taphachaa jira. Ka'ee taphachaa jira dhugaa dubbachuudha. Naa bakka sagaleen jaalatu. Inni biraa immoo kana inni biraa immoo Itaaleen immoo chaanaalii Itaaleen miidiyaa jedhamu irratti jechuudha viidiyoo kophaatti gadhiistee jirti. Seenatii Itaaleen miidiyaa subscribe godhaa immoo hundi keessanuu subscribe godhaa haaraadhaan dhufuufan samuun dhufa jedhee yaadeera yoo akka kanatti tolu daqiiquma naafaan sagalee dhageessisaa jira gara isaatti deemuufanii eecha deemuuf amma senta ta'u soo isa kana jechuu barbaadetanii qaxaleewwan kiyya hordoftoota diidaatii dhuguma kaleessa viidiyoo wayii isin gadhiisan tureyyuu barattoonni kutaa 11ffaa barumsa isaanii dhumee ta'u jechuudha akkuma dhumeen jechuudha yaada viidiyoo agartan san jechuudha dhoqqee keessatti lafaan waldaan inni kun immoo jechuudha nama baratarraan eegamu turan baay'ee Oma gochuun danda'u nagaan naataa waa'ee si gurgurta nama aarsa. Kabajamtoota dhugaatii dhugaan siin jedha nama waraanaa jira qilleensaa ta'u maalaa ta'u illee garuu uffata kinoo
dararrabee uffadheetan jira. Rafeen illee jechuudha ho'a keessa taa'ee rafeen illee jechuudha dhugaa isin jedha baay'ee namaraan jechuudha. Anyways rabbi si afayyisu diidhaan jedha. Rabbi si afayyisu naan jedha jechuu barbaadetanii akka tasaa viidiyoon narratti hojjettee inni gaarii garuu jechuudha. Normaali yaa rakkoo hin qabu jedhee yaada. Rabbi si afayyisu naan jedha hojjetoota didaatiin azoo jajjabaadhu naan jedha. Akkuma beekamu warreen chaanaalii keenya subscribe godhaa. Yoo rabbi jedhee jechuudha dhagni keenya normaali kana jira bichaatumaa fedhee yaada sababni isaatis midhaan nyaachuu jalqabee booda jechuudha. I think isa hin jalbeedhu yaada nuufillee yaaduu hin danda'a. Diraamaa fi piraankii kan hin hojjennu jechuudha. Isa jeequu hin barbaanne ilaalaa qaba. Sa'aatii kana keessatti jechuudha sa'a xiqqoo tanallee jechuudha. Hin qabne jennee jechuudha viidiyoo hojjechuu taana inni reebaa ka'e. Sagaleen amma nu haasofne kun jechuudha hin qarribaa bakka. Ilmi keenya aktiiviidha. Xiqquma bakka sagalee jedhamu sagalee jedhamu jechuudha yoo dhalee gahee bakka arribaa kaasoo baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuu barbaadetan ilmi yookaan immoo daa'imti bara kanaa jechuudha. So seetii isaati eegaa jechuudha seetii keenya jechuudha ilmi keenya. Isa kan jechuu barbaadetanii firootawwan kiyya dhugaan isin jedha aroon yeroo dabarte garuu qulqulleessaa jiran qulqulleessanii naaf jiranii wanta gurraacha wayitu keessaa ba'e. Na ammallee dhaqee cheekii gochisiisnaan aara qulqulluudhaan hanjaan garuu na waraana. Na aroon waan ta'an beeku jechuudha. Anyways baay'een isin jaalladha isin kabaja akkuma beekamu immoo Itaalii immoo viidiyoo hojjechaa jirti warreen chaanaalii Itaalii nagarra jechuudha. Description jalatti isin fanteechisaa seenate jechuudha. Subscribe godhaatii YouTube haaraadha. YouTube haaraa ishee kana jechuudha. Sababni Itaalii akka jaallattan abdii guddaan qaba. Anarra Itaalii akka jaallattan abdii guddaan qaba. Itaalii dhaqaatii jechuudha. Jajjabeessaa jechuu barbaadetan jechuudha. Warreen Itaaliitti garaa jabaatan baay'ee gadda dhugaan isin jedha. So isa kana jechuu barbaadetanii amma normaalee chaanaalii kana kara galgalaa isin fangadhiisaa kan isheen galgala nan gadhiisaa. Kana jechuu barbaadetan Itaalaan rafee hojjetaa jirta haru gidduudhaan chaa'u jechuun dandeechamoo? Gidduudhaan chaa'u jechuun dandeessaa? Kan jedhamu earphone okay as jiraayidha. Okay earphone dhaan godhannoodha viidiyoodha. Aroon yoo isinitti dhagahame. So isa kana jechuu barbaadetanii nagaa jechuun hin dandeessamoo akkam? Wayyaa dhiisii haa iyyuu kottu. Eeyyee dhiisii haa iyyuu dhugaan isin jedha. Maal kun jaalakkana isma baay'ee na ajaa'iba dhugaa dubbachuudha. Anyways nagaan maa jedhaa horaa bulaayee chaanaalii keenya waggaa lama ta'ee jira. Ogaa jala qabne chaanaalii kana 50 subscriber 50 illee hin geenye. Baay'een isatti gaddeetan jira. Baay'een isin komadhee jira kana beekuu qabdanii. Dhugaan isin jedha chaanaalii kiyya yeroo dhiyoo keessatti 50 boonsiisni ammallee isittiin gaddi kiyyallee ittuma fufaa. Gaddi kiyya kun immoo isin hin ta'u. Nagaan maa jedhaa horaa bulaayee subscribe share gochuu kan raaffanne. Ciao. Rabbi si afayyisu naan jedhaa ammoo anaaf du'aa godhaa ishii. Du'aa yoo goonaan isin jalaa hubama waan ta'eef. So nagaan maa jedhaa horaa bulaayee